Dinalta Wallaggaa ona qilxukaarraa keessatti hidhaa saamichaa fi gudeeddiin ammaataa jiraachuun dhaga'ame. Jaalladhi Oromoo waan qindeeffattee qabdi. Lixa Wallaggaa ona qilxukaarraa keessatti uummata nagaa badii tokko malee hidhuu itti fufuun hagayya 15 bara 2022 nama maqaan isaa Obbo Jaarraa Milkii jedhamu badii tokko malee magaalaa keessatti dogdoqqee irraa buusuun mana hidhaatti darbanii jiru. Itti dabaluunis bakka addaa naannoo mana barumsa sadarkaa lammaffaa ona qilxukaarraa keessatti manneen namootaatti ol seenuun qabeenya uummataa saamuu, reebichaa fi gudeeddii raawwatanii jiru. Gochoota farrummaa ilmaan Oromoo irratti hojjechuuf kan duubatti hin deebiin waraanni murna bilchaginnaa saalfii tokko malee abbaa fi haadha biratti shamarran kan gudeedan yoo ta'u, halkan walakkeessa mana hawaasaatti ol seenuun shamarran Oromoo gadi baasanii gudeedaa jiru. Kana malees ona qilxukaarraa keessatti namoota akka Obbo Qananii Haroo, Efreem Gammachuu Bulchaa, Waaqa Gaarii Bulchaa, Nagaasaa Guddataa fi Barsiisaa Qabannaa Shifarraa kanneen irratti doorsisa gaggeessanii jiraachuu maddeen irraa biyyoolessa Oromiyaa gabaasaniiru. Kaaba Shaggar bulchiinsa magaalaa Fiichee keessatti murni bilxiginnaa hidhaan dargaggoota dararaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Jaan Murteessaa Bantii guutuu gabaasa kana akka taanutti siniif dhiyeessa. Murni bilchiginnaa gada aangoo isaa dheereffachuuf jecha Oromiyaa keessatti ilmaan haadhayyeessaa barumsaa fi hojii dhuunfaa isaanii hojjetatanii ofii fi maatii isaanii jiraachisanitti gufuu ta'uun ijoollee hawaasa biratti dhageettii qabanii fi bakka guddaatti eegaman sodaa aangoo isaaniif jecha carraa isaanii gubuun mana hidhaatti darbanii dararaa jiru. Gareen maafiyaa PP kun erga sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuun waraana isaa heddumminaan Oromiyaa keessatti bobbaase namoonni dhibbootaan lakkaa'aman kan ajjeesanii fi gariin immoo qe'ee isaaniirraa buqqisaniiru. Haaluma kanaan Kaaba Shaggar bulchiinsa magaalaa Fiichee keessatti yeroo ammaa dargaggoonni hedduun maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhamuun mana hidhaa waajjira poolisii magaalichaatti hidhanii dararaa jiru. Dargaggoo Boottee Tolchaa sababa tokko malee mana murtiitti osoo hin dhiyaatin waggaa tokko oliif maqaa waraana bilisummaa Oromoo itti maxxansuun dararaa jiraachuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Namoonni murtii malee mana hidhichaa keessatti dararamaa jiran lakkoofsaan 200 ol kan ta'an yoo ta'u, mana hidhichaa keessatti illee dhukkubsatanii yaala dhabuun kan achi keessatti du'an illee akka jiran dabaluun ibsaniiru. Godina Bahaa Wallaggaa ona Guutoo Giddaa keessatti dabballoonni PP gargaarsa dhaabbata miti mootummaan uummata Oromoo qe'ee irraa buqqa'aniif fide dantaa dhuunfaa isaaniif oolfachaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalbooree Addunyaa dabalata qaba. Gareen maafiyaan maqaa mootummaatiin wal gurmeessee fedhii dhuunfaa isaa qofaaf hojjetu finxaaleeyyii Amaaraa hidhachiisuun uummata Oromoo irratti dhukaasa bansiiseen qe'ee irraa buqqa'anii turan. Haaluma kanaan dhaabbati miti mootummaa Sinodoosii Waldaa warra Wangeela Makana Yesuusii uummata Oromoo qe'ee irraa buqqifamaniif gargaarsa midhaan nyaataa, uffata, meeshaalee mana keessaa fi kanneen kana fakkaatan uummatichaaf akka ramuuf qopheessus dabballoonni PP aanaa Guutoo Giddaa magaalaa Orroo Alaltuu uummata dhorkachuun firoottan isaanii fi namoota sirni isaaniif ergaman qofaaf kennaa jiraachuu jiraattonni gochi kun irratti raawwatame yaada isaanii har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Dabballoonni garaaf jiraatan kun gargaarsa uummataaf dhufe kana harka caalaa ofiif dhuunfachuun dantaa mataa isaaniif oolfachaa jiraachuu maddeen dabaluun ifoomsanii jiru. Dabballoonni sirna PP aanaa Guutoo Giddaa magaalaa Orroo Alaltuu keessatti dura bu'ummaan gargaarsa uummataaf dhufe saamaa jiran Malkaamuu Biddisaa kantiibaa magaalaa Orroo Alaltuu ganda duwwaa tokko, Nasibuu Birraatu bulchiinsa ganda baadiyyaa, Abtaamuu Fufaa itti aanaa bulchiinsa aanaa Guutoo Giddaa fi nama maqaan isaa Mulaatuu Gaaroo jedhaman ta'uunis beekamee jira. Murni bilchiginnaa kun qabsoo dhiigaa fi lafeen ilmaan Oromootti cabee butuun aangootti erga ol ba'e uummata Oromoo irratti waraana bobbaasuun qe'ee irraa buqqisiisuun cinatti gargaarsa uummatichaaf dhufes fedhii dhuunfaaf oolfachuun isaanii nu mufachiise kan jedhan jiraattota ona Guutoo Giddaati. Murni bilchiginnaa godina Harargee addatti humna waraanaan bulchuuf karoora baafatee hojiitti galee jiraachuun barame. Jaalul Gufaadinaa dabalata qaba. Murni bilchiginnaa erga xumura bara 2021 qabuun sochii gooticha waraana bilisummaa Oromoo godina lixa Harargee keessa jiru dadhabsiisuu yookaan hanga dhabamsiisuu jedhutti karoorfachuun tooftaalee garaagaraa raawwachaa turaniiru. Uummata balaaleffachiisuu, uummaticha maqaa oboon saamuu, hidhuu fi ajjeesuu raawwatanis sochii waraana bilisummaa Oromoo fi tumsi uummataa baduu hin dandeenye. Kana irraa ka'uu waltajjii yeroo darbe ta'anii lixa Harargee akkaataa sochii waraana bilisummaa Oromoo ittiin to'achuu ni dandeenya jedhaniin bakka sadiitti qoodanii jiru. Tokkoffaan aanaa mi'eessoo irra kan qubatan yoo ta'u, humni achi qubate aanaa mi'eessoo, Ciroo aanaa mi'eessootti aanu dabalate dubbaa gama tokko hanga Awaashitti. Kan lammaffaa buufata Baddeessaa yoo ta'u, aanota gara Daaroo Labuu, Bookee, Gabiiba Gubbaa Qorichaa fi Gammachiis keessa sochii bal'aa taasisaniiru.
Inni sadaffaan buufata hirnaa yeroo ta'u bahaa fi lixa Harargee gidduu lameen dabalatee hanga mooraan sadeen wal argutti humna waraanaatiin lixa Harargee bulchuuf hojiitti seenanii jiru. Waraanni kun woboo adamsuu osoo hin taane uummataatu of keessa woboo dhokse jechuun mana uummataa gubuu, qabeenya namoota shakkanii saamuu, araddatti nama tokko ajjeesuun akka hawaasni jiilee isaa waliin hojjetu sagantaa kana qopheeffatanii hojjechaa kan jiran ta'uun barameera. Murni bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo mariin ala gochuun isaa waraanni bilisummaa Oromoo dantaan uummata Oromoo yoo sharafame waan hin fudhanneefi jechuun hayyuun Oromoo Piroofeesar Asaffaa Jaallataa dubbatanii. Jaaleeraan Gameessaa dabalata qabdi. Gaaffiif deebii afaan Ingiliziin kaleessa arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin hayyuun Oromoo Piroofeesar Asaffaa Jaallataa taasisaniin dhimmoota gurguddoo Oromoo fi Oromiyaa irratti yaada jajjabaa fi murteessaa dhiyeessanii jiru. Yaadota hedduu kaasan keessaa tokko Abiyyi Ahmed Impaara Minilik durii deebisuuf gorsa hayyoota Itoophiyaa leellisaniin hojjetaa jira jedhan. Kana malees wal waraansa waraana bilisummaa Oromoo waliin taasisaa jiran karaa nagaa mareedhaan furuuf akka hin barbaannes kaasaniiru. Sababni murni bilxiginnaa maree woboo waliin taasifamuu hin barbaanneef jechuun yoo dubbatan waraanni bilisummaa Oromoo dantaa uummata Oromoo sharafamaa akka hin fudhanne waan beekaniif jedhan. Itoophiyaa isaa leellisan woboonis ta'e uummanni Oromoo waan hin fudhanneef woboo moggeessu kan jedhan Piroofeesar Asaffaan waraanni bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo bilisummaa qabaatee mirga hiree murteeffannaa isaa hojiitti hiikuu akka qabutti waan amanuuf waliin mari'achuu irraa akka inni badu irratti hojjetu jechuun kaasaniiru. Itti dabaluunis murni bilxiginnaa matuma isaatiin iyyu shororkeessaa waan ta'eef waraana bilisummaa Oromoon shororkeessaa jechuun isaa sirrii miti jechuun qabsoo hidhannoo woboon gochaa jiru qabsoo saba Oromoo dhumaatii irraa ibsu akka ta'e Piroofeesar Mahammad Hassan waliin wal harkaa fuudhanii ibsaniiru. Kana malees uummanni Oromoo cufti waraana bilisummaa Oromoo tumsuuf dirqama akka itti qabu kaasuun hayyoonni Oromoo fi qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo hariiroo addunyaa irratti cimsanii hojjechuu akka qabanis dhaamaniiru. Guutuu maree kanaa qophii qorqorsi siyaasaa arraata biyyoolessa Oromiyaatiin qabannee isiniif dhiyaanna. What is Ethiopia to the Oromo? In few words, death, destruction, poverty, hunger, humiliation. So if there is terrorist in the Ethiopian empire, the first terrorist is the Abiy regime today. Many people think that governments are not terrorists. It's not true. Terrorism can be imposed from below and from above. In this case, the Ethiopian state is terrorism from above. Al-Shabaab is a terrorism from below. Al-Shabaab is a terrorist organization. There's no question it's a terrorist. It's very amazing that the terrorist regime claims that the Oromo Liberation Army is a terrorist. The Oromo Liberation Army is the national self-defense army of the Oromo people to protect Oromos from state terrorism, from Naftanya terrorism, from agents of state terrorism from all over Ethiopia, as Abiy mobilized all of them. The Eritrean armies are terrorists. The Somali militias are terrorists that are fighting Oromo. Amara Fanos and Amara Special Force are terrorists. Oromo Special Force are terrorists because they don't represent people. They are just trying to impose the will of the Naftanya class, the neo Naftanya class headed by Abiy Ahmed today in the Ethiopian empire. Therefore, there is no any connection between the Oromo Liberation Army and Al-Shabaab. Yuushaa akkam jirtuu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo. Gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo Agayya 2022 isin dhageessisa. Injifannoowwan boonsoo fi cululuqoo waliin ana qaafan fayyeeraati. Erga hundeeffamee kaasee diina uummata Oromoo irratti Itoophiyummaa fe'uu fi anatusiif beekaan walitti cafaqee bulchuu humna barbaadu irratti yeroo tokkoof qawwee kan lafa hin keenye gootichi waraana bilisummaa Oromoo waraana weerartuu PP kan yerootu naga'een uummata Oromoo gabrummaa jalatti itti fufsiisuuf Abiy Ahmediin bobbaafaman zooniilee waraanaa cufa keessatti du'aa fi madoon adabamee jira. Akka kanaanis gootichi onnee sibiilaa woboon tarkaanfii ganamaarraa Agayya 2022 godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu magaalaa Aanichaa Daarimuu keessatti tarkaanfii laaleessaa fudhateen waraana biltsiginnaa akka saree maraatu magaalaa keessa fiiksisuun mooraa ishee keessa buqqaasee jira. Tarkaanfii kanaan mooraa waraana PP keessa meeshaalee waraanaa gosoota garaagaraa hedduu
woboon kan dhuunfate yoo ta'u waajjira poolisii cabsuun hidhamtoota siyaasaa gadhiisisee jira. Waraanni murna bilchiginnaa aleellaa kana dheessuun reeffa ishee gattee madoo fudhachuun hanga gabaasni kun qindaa'etti duubatti baqatanii karaa mattuutti ba'an irra deemaa akka turan barameera. Tarkaanfii baaraksaa kanarra aanuuf murni bilchiginnaa loltoota hedduu kallattii garaagaraan achitti bobbaasuun karaa dhufan irratti aleelamaa jiraachuun barameera. Tarkaanfii daarimuu ilaalchisuun odeessa dabalataan walitti deebina. Irree fi wabiin uummata Oromoo qeerransichi zoonii giddugalaa Cibiraan Jaagamaa badhaane lola jabaa loluun injifannoo gonfateera. Agayya 20,2022 ganama suubiin qubsuma diinaa aanaa Amboo ganda Galaawwaddeessaa diikii fi qullittiitti yoo qaqqabsiisu humna reebduu aanaa Amboo magaalaa Ambootii dhuftu magaalaa Amboo jalaa bakka addaa boxootti hattee hidhuun konkolaataa tokko daaraa godheera. Qubsuma ishee ganda Galaawwaddeessaatii buqqisiisuun ari'ee kan gara ganda diikiitti deemtu bakka addaa bultii duulaatti hattee hidhuun daaresseera. Aga gabaasni kun qindaa'etti lola ganda qullitti qubsuma diinaa mooraa ijaarsa daandii baadiyyaatti marsaa lammaffaaf humna reebduu ganduma qullittiitti godhameen humna diinaa walumaa galatti 51 ol yoo ajjeefamtu 31 ol madeessuun mooraa sana keessaa buqqisiiseera. Magaalaa Amboo qarqara bakka addaa boxootti hattee hidhuun 15 du'an 4 madoo dandammii hin qabne yoo adabu konkolaataa tokkos daaraa godheera. Walumaa galatti lola guyyaa irraa geggeeffameen qubsuma diinaa ganda Galaawwaddeessaa fi qullittiitti yoo buqqisiisan ganda qullittiitii fi magaalaa Amboo jalaa bakka addaa boxootti diina 66 du'an madoon 35 adabameera. Godina Qeellam Wallaggaa Ona Gidaamii ganda Aboote bakka addaa Abootee Qarsaa jedhamutti agayya 18,2022 tarkaanfii weerartoota ilmaan Minilik waraana bilchiginnaa irratti fudhatameen 17 ajjeesuun 12 madoon adabee jira. Lola kanaan meeshaalee waraanaa garaagaraa dhuunfachuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolcheera. Irree fi gaachanni uummata Oromoo zoonii giddu galeessa Oromiyaa kaaba Shaggar Ona Kuyyuu ganda Uyyee Cabareetti kaleessa agayya 19,2022 tarkaanfii humna waraana weerartuu PP irratti fudhateen 30 ol du'aayyoo adabu hedduu madeessuun qawwee aakaamaa 20 ol booji'ee dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Ona Dagam ganda Yaayyaa Harootti tarkaanfii yeroo wal fakkaataatti fudhateen 15 battalatti yoo ajjeesu hedduu madoon adabuun qawwee aakaamaa 14 irraa hiikee dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasiseera. Sirna duubatti afaa uummata keenya balleessuu fi hongeessuuf karoorfatee socho'aa jiru kana dhabamsiisuuf wareegama barbaachisu kamuu kaffallee uummata keenya bilisa baasuun dirqama filannoo hin qabne ta'u ajajaan waraana bilisummaa Oromoo godinichaa ibsaniiru. Irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon zoonii kibbaa konyaa Gujii Ba'aa keessa socho'u Cibiraan Odaa Doolaa Aanaa Gooroo Doolaa ganda Waatoo Bureerii iddoo addaa bakka Haragalmaa jedhamutti kaleessa agayya 19,2022 waraana gabroonfataa PP irratti tarkaanfii akkaan guggubduu fudhateen loltoota PP 30 battalatti yoo ajjeesu 19 immoo madeessee jira. Guyyuma kana ammas Aanaa Gooroo Doolaa ganda Qaraaroo iddoo addaa Maazoraa Woocoo jedhamutti humna birmannaaf deemaa turte irratti tarkaanfii cimaa fudhateen konkolaataa 2 guutummaan guutuutti daaraa godhe loltoota PP 16 battalatti ajjeesuun 13 ammoo madeessee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Gujii Ba'aa keessa socho'u har'a ganama agayya 20,2022 Cibiraan Odaa Doolaa Aanaa Gooroo Doolaa magaalaa Qaraaroo keessatti tarkaanfii cimaa fudhateen loltoota weerartuu bilchiginnaa 6 battalatti yoo ajjeesu 7 madeessee jira. Ammas ittuma fufee aanaa Wadaraa magaalaa Wadaraa seenuun mooraa Baalaataa'oo jedhamtu seenee tarkaanfii fudhateen loltoota PP 5 battalatti ajjeesee 8 ammoo madeessuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo geggeessaa jiru firaa fi sagalee dhabus
kutannoo ilmaan isaa woboo fi tumsa uummata Oromoon galmaan ni ga'a. Gabaasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen tinnisuuf taasifame kan hagayya 20 bara 2022 isiniif dhiyeessa. An icciitii bantiiti. Irree fi gaachana uummata Oromoo waboo dinagdeen jabeessuuf sabboontonni ilmaan Oromoo gumaacha taasisan cimsanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan sabboontonni ilmaan Oromoo biyya Ameerikaa jiraatan kan maqaan isaa Abubakar jedhamu Konya Siyaatil irraa fi namoonni biroon walitti gurmaa'uun waboo gargaaraa turan ammas qarshii impaayera Itoophiyaa 91,850 waboof gumaachanii jiru. Deeggarsi dinagdee waboof taasifamu ittuma fufuun sabboontuttiin intala Oromoo Oromiyaa Guutamaa jedhamtu biyya Kuweeti irraa yeroo garaa garaatti maadhee falmadhu mirga keetiif jedhu keessatti hirmaachaa kan turte ammas dhuunfaadhaan kan marsaa sadaffaa maqaa jaarmiyaa Tiwiitar Space jedhu jalatti qarshii 100,000 waboof gumaachitee jirti. Sabboonaan Oromoo Birmajjii Adam Tolaa namni jedhamu dhuunfaadhaan qarshii impaayera Itoophiyaa 22,500 waboof gumaachee jira. Tumsii fi deeggarsi dinagdee waboof godhamu ittuma fufuun sabboontonni ilmaan Oromoo maadheen arsoomni qorsoomaa biyya Yuunaayitid Kingdom keessatti ijaaraman qarshii 52,000 waboof gumaacha godhanii jiru. Kana malees sabboontonni ilmaan Oromoo maadhee irbuu harkaa farma muraa aanolee jedhu jalatti gurmaa'an waboo dinagdeen jabeessuuf qarshii 5,000 waboo qaqqabsiisanii jiru. Akkasumas ilmaan Oromoo maadhee galoo galaanaa jedhu jalatti gurmaa'an abdii fi gaachana uummata Oromoo waboo jabeessuuf qarshii 8,000 waliigala qarshii 65,000 waboof kan gumaachanidha. Sabboontonni ilmaan Oromoo dhuunfaa fi maadheen gurmaa'uun biyyoota adda addaa irraa gumaacha taasisan kun gara fuula duraattis hanga qabsoon Oromoo galma barbaachisu geessutti akka itti fufan waadaa isaanii jabeessanii jiru jechuun gabaasa ajajaan olaanaan ABO waboo arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'ameera. Nutis galanni keessan bilisummaa haa ta'u ittiin jenna. Horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoo.